guyyaa tokkotti kitaaba lama kitaaba bareedaa ciniinsuu jedhuu fi dimimmisa jedhu uummata biraan ga'ee jira waan bareedaa. Guyyaan itti boqadhu waggoota 8 darban kana waan kana qopheessuu ture waan kana yeroo qopheessu irra caalaatti deetaa funaanuun ture deetaa sanbalideet godhuun ture waan jiru kanniin laaluuf karaalee kanniin jidduutti waan sochiin kun turee fi deetaa fudhattee hundayyuu haqa jettee ilaaltu kiroosee godhuu qabda. Isaan sana immoo deebitee barreessuun salphaa taayippii goota homaara koomiti isa taayippii goote immoo kan nama tokkorraa fuute erga kiroosee gooteen booda kan irraa murtu kan itti hiitu akkaataa kana hundayyuu caaseffama kana hundayyuu kaa'uun yeroo dheeraan itti fudhate waggaa 8 fudhate kanaaf waggoota 8 darbee waan kanarra waan tureef barnoota ala ture ammatti publicationii takka lama hojjedhee yeroo itti PhD baradhu jedheetti yeroo itti gammadu jechuudha. Boqonnaa tokko keessaa ba'ee gara chaaptarii barnootaatti yeroo itti deebi'u jedhee ilaala. Qabsoon Oromoo har'as ga'uudhaa fi namoota gatii kaffalaa turan keessaa tokko Roobsanii nama barsiisaa yuunivarsiitii ture nama beekumsa guddaa qabu keessattuu kitaabonni kunniin lama kitaabni lakkuu ta'e har'a eebbifamuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kitaabonni kunniin kitaabota lama gurguddoo dhaamsa gurguddoo qaban akka dhaloota haarawaattis akka nama qabsoo sabaa kana keessatti gumaachas hirmaannaa godhee dabreetti anaa fi akka waan ofii barreessetti yookiin akka waan kiyya keessatti barreeffametti ilaala. Kitaabni kun kitaaba mata dureen isaa lama kitaaba lakkuu guyyaa tokkotti isaan barraa'ee eebbifamaa jiru kitaaba ciniinsuu jedhuu fi dimimmisa jedhu. Kitaabni ciniinsuu jedhuu fi dimimmisa jedhu kun hiikaa guddaa qaba. Uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaa olitti qabsoo cimaa godhaa turee jira. Qabsoon inni godhaa ture kun qabsoo wareegama lubbuuti. Seenaa cimaa ilmaan Oromoo dabarsan kan ilmaan isaanii carraa gaarii argatanii yeroo sanitti barreessanii ol kaa'uu hin dandeenye. Seenaa abboota keenyaa, seenaa haawwota keenyaa kaleessa cabesan seenaa sirriitiin bakka buusuudhaaf barreessuudhaaf gahee guddaa taphataa turaniiranii warra kanneen keessaa barsiisaa Roobsan nama tokko yoo xiqqaate waggaa 8 ol uummanni Oromoo eessaa ka'ee har'a gahee waan jedhu kan waan kaleessa yoo barraa'u caccabesan sirreessuudhaaf dhaloonni immoo iyyuu seenaa san irraa maal hubata akkamitti immoo abboota keenya irraa dhaaleetiin itti fufsiisa ka jedhu kana kitaaba irraa hubatamuu hin danda'u barreessee. Biyyaam Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti seenaan kaaba irraa gara kibbaatti dhiyaatu karaa sadiin ilaalama. Tokko kan isaanii ol kaasanii barreessu. Garee tokko keessaa filatanii yeroo akkasitti ol kaasan fakkeenyaaf waa'een Aksumii ol ka'ee barraa, waa'ee Lalibalaa ol ka'ee barraa, waa'een mootota Solomoon ol ka'ee barraa. Jiddugala keessa warri jiran immoo warri Islaamic Sultan itti inni ilaallu kunii fi warri traditional religion hordofan waaqeffata ta'uu danda'a. Akkasumas warroota akka Sidaamaa, Hadiyyaa warroonni naannoo kana jiran amantaa aadaa hordofu kan isaanii hin balfama, hin tuffatama. Kanaaf dhugama. Jaarraa 16ffaa duroo turre maal keessa turre ergasiin booda ammoo yoo dhufne jiran akkamitti dhufne kanas laaluu waan barbaaduu fi kitaabilee seenaa hedduu dubbisuutti taa'ee jechuudha. Lammata ammoo jijjiiramni gaafa dhufu namoonni hedduun biyya alaatii dhufan. Namoonni biyya alaatii dhufan kun hedduu yoo argitu namoota ilma qabne namoota danqaraa keessa turanii danqaraa jechuun bosona keessa nama qabsoo waggaa dheeraa qabsoorra turanii haa ta'uti seenaa qabsoo isaanii sanii yoo ta'e ilaaltu waan garaa si nyaatu waan ammoo hin barroofne hedduu argita jechuudha. Kanaaf warroota adda bilisummaa hoogganan keessaas namoonni gara biyya alaatii yeroo jijjiiramni dhufee as deebi'an adda tokkochummaa bilisummaa uummata Oromoo Jeneraal Waaqoo irraa yeroo dhufan akkasumas ammoo warra Paaboo keessa turan Jeneraal Kamaalii jala warra turan warra Aaboo Tokkomee jala turan Odaa biyya keessatti kan hundaa'e hundeessitoota Opiidiyoo keessatti wantoonni isaan irraa dhageettuu fi waan isaan barreessan kana gaafa laaltu seenaan kun dhugama sobaa investigeet godhuu jalqabda jechuudha. 1991 maal dhabnee chaartara seennee chaartara baane. 2018 ammoo erga dhaabbileen siyaasa Oromoo dhufee tokkummaan dura haqeeroo ture sun maal ture waan jedhu kana qorachuutti waan ce'ee fi karaa kanaan laalaa ture jechuu barbaade. Hiikkaan kitaaba kanaa seenaa sabni keenya duraan keessa darbe waan amma irra jiruu fi waan sabni keenya fuulduratti illee ta'uu maluu fi nu barbaachisu keessattuu ija seenaatiin siyaasa biyya keenyaa siyaasa darbe qofa osoo hin taane fuuldurri siyaasa saba keenyaa
hiikoo eenyummaa sabaa, eenyummaan biyyaa, ka gosaa akka waliin dhoofnetti yaadama waloo akka biyyaatti akka qabaannu kitaabota nu tolchan jedhee amana. Kitaaba kana keessatti seenaa qabsaa'otaatu jira. Seenaa Oromoo deebi'eetiin immoo bu'aa bayii qabsoo sanii alatti illee immoo isin dubbistanii irra ga'uu dandeessu. Kuni ciniinsuudha. Akkanatti yoo ilaaltan halluun isaa kunuun beeksisa jechuudha. Kun dimimmisa. Kitaabni kun kitaaba qofa miti. Dhaamsa guddaa qaba. Keessattuu seenaa qabsoo Oromoo kaleessarraa hamma irraatti jiru kiliir godhee seenaa dhalootaaf dabruu danda'u kitaaba guddaadha kan barraa'e. Ani waan tokko qofa irratti qoradha. Political struggle seenaa qabsoo. Seenaa qabsoo keessatti uummanni kun saba sablammoonni biyya Itoophiyaa kun waliin jireenya gaarii qabu, waliin jiraatu, amantaa Ortodoksii, amantaa Islaamaa, amantaa Waaqeffannaas, amantaa aadaas warri hordofan kunniin Itoophiyaa ijaaruu irratti maal gumaachisaanii? Itoophiyaan nuti sammuu keessatti kana dura qabnu. Sammuu keessatti biyyi biraa immoo kan aayidiyaalii ilaallu jira. Biyya bilisoomte takka ta'uu loboomte takka Oromiyaa ta'etu takka waan akkana ilaalaa turre. Dhugama Itoophiyaa kana keessatti gahee qabaannoo ta'e bilisummaa biraafsisamuu barbaachisu. Yoo Itoophiyaa keessa gahee hin qabaanne ammoo Itoophiyaa waliin jiraachuun maal godhuu qabna? Kana hunda investigeet goonee qoratuu fi gaafa kaanu qorannoota kana booda godhanimanii fi madda wabii tokko ta'a jedhee ilaala. Dabalataan ammoo wanti an fide kuni warra dubbisutu evaluate godha. Isintu madaalaa jechuudha. Ammatti garuu an contributionin kiyya seenaa qabsoo barreessuu irratti warroota historian ta'anii fi politishaan ta'aniif dhagaa bu'uuraa tokko kaa'eera jedhee ilaala. Sayida dhaabatanii Oromoon ijji Itoophiyaatti ilaalus ijji qabsoo isaatti madaalus ammoo ni jijjiiramaa abdii jedhu qaba. Ciniinsuu jechaan cinqaa guddaadha. Ciniinsuu ka ciniinsifateeti daheetu beeka. Uummanni kunillee ifa tana arguudhaaf ifatti bahuudhaaf ciniinsuu hedduu keessa taree jira. Ciniinsuu booda immoo dimimmisni dhufa. Dimimmisni bari'uudhaaf akkuma san uummanni Oromoo ciniinsuu hama akkasiisan keessa dabree dimimmisas argee ifnan argaa jira. Ifnanni kun ammoo kan mirkanaaruun ijoollee abbaa gadaa, ijoollee Oromoo akka roobsanii har'a biyya bulchaa jiranii hayyoota keenya gugurdaa kanniiniini. Kanaaf isa cinatti argamne dhaloonni kun akka warraa dhaaluu danda'u, dhaloonni kun seenaa kana fudhatee akka ceesisuu danda'u nullee hawwatiin gama keenyaan waan godhuu qabnu isa biratti arganne gammachuu isaa qoodamuudhaan humna qabnu isa bira dhaabbannee seenaa fi aadaa uummanni Oromoo qabuun akka duudhaa Oromootitti daraaraadhaaf mijuudhaan kitaaba seenaa kana eebbisiisuudhaaf asitti argamne. Ani akka nama aadaa jaalatutti fi obboleeyyan tiyya waan kanarra warra hojjetan aartistoota, barreessitoota warra waa seenessuu jaalatan nama deeggaruutti tirgiin haga humna fi dorrobdii kitaaba lachuu dhuunfaa kiyyaan 10,000 fudhadha. Roobsan waan dayeeffadha ciniinsuu waan hoffoleef hawwatiin harka qullaa namatti hin dhuftu waan namaa fiduu miire gumaata namaa fiduu gumaata sanillee kunoo daraaraallee mijuullee fidee fi guduunfaa tanallee waa godheeraa fi ulfaadhaa galatooma. Kitaabni lamaanuu kitaaba gugurdaa kitaaba kanniin gaafa barreessitu waan guddaa si rakkisu kitaaba guddaa kana fidu miti. Kitaaba fuula 480 wayii 350 wayii kana fidu miti. Ragaa argatuun baay'ee ulfaata. Namni ragaa sii kennu ati yoo ragaa sii kennan sirra maal argadhaa siin jedhu. Ani immoo kan ilaalu waa'ee maaliiti? Seenaan kun dhaloota boroo fi itti fufuu laala. Ragaa funaanuun namni ragaa yoo siin kennine ragaa primary source irraa secondary source irraa yoo hin arganne barreessaan kamuu waan kamuu barreessuu hin danda'u. Kanaaf namoonni ilaalcha gaarii qaban ragaalee barraahanii publish hin ta'ani ka sanduuqa durii keessatti dullooman bara dargii barraahanii akkasumas ammoo namoonni biyya alaatii gaafa galan ammoo afgaatii goon irratti ragaalee hedduu waan argadheef erga ragaa argadhee booda anis akka nama akaadaamishaan tokkotti ofii kiyyaa barreesse irra caalaan garuu waan adda barreessite kitaaba biraa dubbistaa irratti abdeet gootaa akkasitti maayinir irroonni tokko tokko uumamuu danda'u. Kitaabni barreessuu caalaa gulaaluu caalaa yaadota walitti hidhutu ulfaata. Yaadota san madaalutu ulfaata. Yaanni kun hawaasan fayyadamu jedhanii isa madaalutu ulfaata. Ba'aan isaas ulfaatiin isaas abbaa barreessetti beeka. Isa namoota warri dubbistan ammoo dhaloonni ittaanu jechuudha. Dhaloonni ittaanu waggaa 20 waggaa 30 seenaa kan dhabne. Seenaan Oromoon qabu akka waloottis akka qubsuma dhuunfaa isaatti qabu. Fakkeenyaaf
naannoo amma gammoojjii baalee kana olaalte dur yeroo qabsoo jalqaban namoota hin baranne waan turanii fi seenaa isaanii riikardi godhanii kan hin barreessine. Seenaan Oromoo akkuma walii galaatti rakkoo sadii akka qabutti argan qorannoo kee kana keessatti. Rakkoon jalqabaa oodiyoon riikardi ta'ee wanti lafa taa'ee ati irraa dhageeffattee irraa hojjettu hin jiru. Inni lammaffaa immoo isa viidiyoo hin jiru kunis baay'inaan hin argattu cross-check gootee baalaansii jiru san fiduuf ati ammoo niitiraal gootee barreessuuf jechuudha. Inni sadaffaa immoo innummaan barreeffamee yoo ammoo miira keessaa anas dabalatee jechuudha. Miidhaan nurra geessaa irra kaanii miidhaan barreessina. Miira keessa baasuu irratti ammoo rakkoo hedduu argitaa jechuudha. Anaga dandeetti miira kiyya kontirool godhuuf yaadee jira. Garuu caalmatti miidhaan Oromoo miidha kee jedhee waan laaluu fi ammas 100% qulqulluusa yoo ta'uu baate beenchimaarkii wayiin kaa jedhee ilaalaa. Ammaa fi dimimmisni afaan Amaaraattis hiikamaa jira, afaan Ingilizittis hiikamaa jira jechuudha. Ciniinsuun ammoo afaan Oromoo fi afaan Ingilizitti. Injiinar Roobsan Baalchaa baga guyyaa kanaan si ga'ee jedha. Jaalatamaa kabajamaa namaa uummata kanaaf waan kana yeroo kee qusattee halkanii guyyaa hojii biraa dhiiftee seenaa kana waan kana barreessitee waan nu daqiiqaa 5tti sirbuu dandeenyu ati. Kitaaba gana ga'u kitaaba 2 barreessitee uummata biraan ga'uu keetiif Injiinar Galatoomii ulfaadhu horii buli deeban siin jedha. Kitaabni hin barraayaa dhaloonni ammaa kun ammoo seenaa afgaafiidhaan manguddoota irraa kaleessa sammuudhaan as ce'e kana kan yeroo ammaatti hayyoonni barreessaaran kanniin tokko tokko dubbisuu qaba dhaloonni ammaa hubatuu qaba. Hubatee ammoo seenaa kaneessa aayyoo aabboo kana fudhatee ceesisuu qaba waan ta'eef kitaabni barraa'uun callaan galmaa miti. Galma ka ta'uu danda'u lammiin dubbisee fudhatee ceesisu jiraachuu qabaata waan ta'eef kitaaba kana ciniinsus haa ta'u dimimmisa kitaabota kamiinuu ka hayyoota keenyaan barraa'u ka seenaa ka duudhaa uummata Oromoo dubbisuu qabna. Nammiin akka Roobsanii barreessuu danda'an kanniin seenaa dhaloota dhufuuf waa dhalee gumaachan kunniin nu haa baay'atan jedha maqaa hawwata Oromootiin Rabbi umrii dheertuu fayyaa bareedduu isiniif haa kennu. Roobsan baga gammaddee baga milkoofte jedha. Kitaabni kun kitaaba baay'ee seenaa Oromoo jalqaba irraa hamma yoonaatti dhufe keessattuu seenaa qabsoo Oromoo kilir godhee kan mul'isedha. Kanaaf mata duree kitaaba irraa jalqabee kilirnu kanaaf qaamni hundi bitee dubbise seenaa Oromoo sirriitti hubachuu kan danda'u seenaa qabsoo Oromoo karaa hubannoo guutuu ta'e namni hundi argachuu mala jedhanii kan yaadu. Kanaaf qaamni hundi si dubbise baay'ee natti tola dubbisaas dhaamsa jedhuun qaba. Kitaaba kana bitadhaa Injiinar Roobsanis kitaaba biraallee akkanuma akka dorrobee kitaabota biraa dhalu deeggaraa haa deeggaruun dhaamsa kiyya. Yeroo kamitti onlaayinii Amazon irraa yeroo xiqqoo badan argatu kuwwan ammoo dhaabbata printingii waliin hojjenne kana Meeron Printing akkasumas ammoo Nilotic Printing and Communication Company waliinis agreementii waan qabnuufi karaa san argachuu danda'u. Dhuunfaanis nu bira argachuu danda'u. Yeroo xiqqoo booda ammoo seentarii kitaabileen afaan Oromoo irratti gurguraman hundattuyyuu kan kennamu ta'a jechuudha. Edishinii inni jalqabaa kun first edishinii lammataa, edishinii sadaffaa wanti keessaa har'atu jira, wanti itti dabalamu jira, akkaataa jechoota itti fayyadamee jira, qubeewwan ta'uu danda'a, lakkoofsa baraa ta'uu danda'a, muraasni isaanii dogongorri uumamuu danda'a. Kanaaf gaafa isin dubbistan fiidbaakii keessaniin ammoo maxxansa taanu maxxansa kana caalaa qulqulluu ta'ee fi istaandardii olaanaa qabu akka maxxansinuu fi dubbisa yaada keessan karaa imeelii achirra jiruutiin baarkoodii keenya gaafas kan gootan imeelii keenya argitu karaa isaanii nu beeksisa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada.